السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتني ما نرمودا جرتني جيرو جرتني ما شاء الله قال الحمد لله قال نخرب بيت خاص إنه جه حمدين تربي دي جولتني أكم جرتني في يوم خبطني مقال الحمد لله channel كان كون هذا مسرار جامع أنا اسمه كان كون هذا مسراري يوتيوبر هار يعني يوتيوبر يدا خان ما فوق جالسين نسيون ديسان يو والجود السودا بيو يادا قوات نتاته أورمونا كريستان إسلام وصين جنة حاول قدس نمقا أورمو بتشادان أنس إن أورموتي ilma Oromootanis garuu haa jennu biyyaan baajirra ilmi namaa kun hundinuu hayyaan isaa waan adda ta'eef yaaduma keenya kana yookaan ilmi namaa kun ni yaadaas itti hawaasa guddachuu yookaan nama guddachuu ni barbaada. Guddina ilma namaa kana waan xiqqoo takka ta'u nu duri jirtu sammuu teenya haguugduu jirtu sana akka duraa fuunuuf irratti mari'anna. Please videoon kun yoo sitti tole like commentii subscribe share hunda yoo dandeessan afur yoo dandeessan difamaa wajjin garuu yoo videoon kun sitti tole jechuudha nama eenyu khayin taane jeellee khayinni maafuu hin ta'u jeellee yaadu maaliif waan nu kasi garuu waan namutti hawwun dubbachuu deemalee waan namarraa addaati miti jechuudha. Kunis maalis ta'e ilmi namaa kun hundinuu guddachuus ni barbaada guddinaafis ni hawwa. Irra guddaan ilmaan keenya maal bahar rafetu jiru wanni gaara meeqaa fi laga meeqa bahee biyyaan baadha ka'ee namaaf waardiyaa ta'ee shamarran keenya mana namaa kas dalagee mudiitti cittee irra meeqaan kan lubbuu si dhabu jiru maali hundinuu lubbuutii hin jijjiiraa jechuudha. Garuu ilmi kana Oromoon ta'e tattaaffii ni goota Oromoon ta'e hojii ni jaallatti garuu waan xiqqoo takkaan nu gidduu jira taa guddina keenya san nu gadhabaa jirtu jechuudha. San maal yoo seete amala adda addaa kana waan badaa sammuu namaa kana madeessu waan namaaf hin taane kana keessaafuu jimaa shishaa sijaaraa shamarran yookaan dhalaa shariikoo yookaan dhalatti hidhamuudhaaf ilmaan keenya dhalatti hidhamuun hawwii ilma namaati garuu akka halaal akka aadaa teenya akka amantii teenyaatti akka heera rabbiitti yoo jaalata si qabdaate yoo qofa jaalata qabdu kataate inta dhalaa takka tajaajila fuutee akka aadaa teenya fuutee mana keessatti galfattee xiqqoo qabdu hojii qoodachuudha. Garuu fuudhan barbaadu waan itti fuudhuun qabu garuu ilbaahummaa seenee yookaan faxanummaa seenee shariifnee maal hojjetaanee foon keenya dhalaa teenya qaama keenya irraa murtee isillee hammeessinee nulleen maal akka jennu dubbaddeetu nama dinqisiisa if balleessine maqaa keenya xureessine waan akkasirraa akka fagaannu namni guddachuun ni fedha. Guddachuun feetaa miti guddachuun ni fedhee mudhaanoo guddachuun ni fedha. Maali amma tan viidiyoo kan maaliif irra waraabaa jiru dhugaa saniif fagma akkuma nuti hojii harka dubichaa maaliif guddinaaf jechuu kunis annis yaada hoosaniif kanneen isanis waan dandeessan na gargaartanii wal guddifne jechuu yaadni koyoo siitee yaatee sitti fudhachuu dandeessa amma sitti hin gabaabsee yaadni kiyya nama guddachuun ni fedha. Namni kun pilaastee qabaatee mirqaantee maal jettee nin beekanuu qameetiin hin jira yeroo qamu yeroo mirqaan yeroo fixallee manatti galu hirriyaaf yeroo deemu hirriyoon harkadhu sammuu tajaajila maaltu dhufu maaltu itti nageessee sin jedhin jaa asumatti fooqii dhibbaa jaatan jaara yaadaan garuu hojii oolchuutu nurra jira jechuudha. Ni beektaa ilma namaa kunanti yaada mataasaa qaba. Ani murteessanii kan hin danda'u garuu yaada isiniif dhiyeessuu hin danda'a. Atis kaseeftee kasaa fudhachuu qabda jechuun nama sammuu qabu taanaan. Namni namaa gadi maal ta'e beektaa? Miskiinummaa si miti fokkinaa si miti. Maal ni beektaa? Nama kaayyoo tokkoon malee afaan nama kan jecha namaatiin sossoobu. Namni bubbaasee galchu santuutu irra gada anti ilma namaati. Akkas hin ta'ina Oromoo teenya ijoollee teenya akkas hin ta'ina. Akka ta'uu qabdu ni beektanii. Abal namurraa yaada farduu garuu kasiif ta'u sammuu ta'e keessatti marii yeroo kan itti sammuu ta'e yaada kana naaf ta'a jee hunnaan baasu jee ni beekti sammuu ta'e yaada si baasu kan hin baasne keessa farduu malee arra tokko sin jee itti yoo baase deemte ati horiidha jechuudha bakka loon jechuudha. Loonumaan caaltu kana waan ta'eef ilmaan keenya ijoollee teenya yaada sammuu keetti hin deemne. Yaani sammuu keetis yoo khas dinqu taate nama si ooli nama beekumsa ni qabeettu isa dheeffadhu yaadni kun naani baasaa jiin ibsadhu ta'eewwan formaata jira argataa jechuudha. Kanaafuu ijoollee teenya waan kana taateef haa wal guddisnu
haa guddinaaf bobbaanu hojiidhaaf biyyaa baane hojiidhaaf warra keenya irraa fagaanne warra keenya waan qabu jalaa dadhabne biyyaa baane lubbuu teenya baharra galakkifne lubbuu teenya gaara meeqaa fi laga meeqa baaneeni biyya ambaa keessatti carraaqaa jirra jechuudha. Kanaaf ijoolleen arabaa ijoolleen hedduun biyya arabaa jirtu yeroo si wanti gubbaa jirtu shamarran dargaggeessa shamarranis akkasuma dhiira qofaa miti shamarranis akkasuma dubartiin miti dargaggeessa shamarran waan akkasana waan hin taane kanarraa fagaannee haa wal guddisnu bakka yaanutti guruukaa tokko ijaarree yookaan garee takka ijaarree akka achi keessatti illee afaan keenyaa fi aadaa teenya eenyummaa keenya mul'isnu haa yaannu ijoollee teenya. Ati yoo dirtiif baasaan abalu hin jedhin tokko harka sillaatee kun bara abalu sin jiru hin jiru abala sana. Kana waan taateef bakka yaaddanitti bakka jirtanitti garee takka ijaaraa maqaa baasaa fi eenyummaa keessan maal ka jee kam dubbadhu hedduu namni dinqisan musaniif galiyyaatii yaada. Kanaaf waan akkaataa irra bobba'aa malee yeroo teessan jimaa fi shishaa fi shamarran yookaan bilbilaatti hin fixan yeroo teessan. Kanaaf waan akkaataa ijoollee teenya irraa fagaadhaa adara irraa fagaadhaa waan akkaataa natti gadi galuu nu godhee jira waan akkaataa natti Oromoota maqaa walitti akkana tana Oromoon ni carraaqqate Oromoon ni hurkute Oromoon ni deefkate Oromoon ni kadhatu garuu hurkaan kan jisan bakka yaadneen bakka nutti mul'anne qaama mul'anne nu gala deemaa jira qilleensi hamaan isa nama dhabni beektaa qaama qal'aa shaadha malee qilleensi guddaan kun nama dhabu qabbanaan na dhagisee yattu ni beektaa gidaara gara maxxantee yeroo raftu yookaan bakka taanii yoo harkattu qilleensa xiqqaa qaawwa kan seenu santu simii da malee qilleensa guddaan kun homaa sen godhu hubadhu. Fakkeenya waan kana furdeef ni beektaa yeroo yaanu ni bashannanaa maal jenna kun dhukkuba sammuu keenya ajjeese haa sammuu teenya gunda gadhee malee kun guddisu miti yookaan kan fixin matanya miti waan akkatan ijoollee teenya irraa fagaadhaa haa wal guddifnu bilis viidiyoon kun yoo siif ta'e yoo viidiyoo kanarraa gosa harkatte share godhi komentii godhi like godhi subscribe godhi bilis dhiifama hojjetan gaafadha yoo dandeessan jechuudha. Kanaaf ilmaan keenya waan akkaataa irratti haa bobbaanu bakka jirrutti aadaa teenya eenyummaa keenya Oromoo maali giseetu Oromoo dhagisee hin jiru fakkeenyaaf biyya Somaaliyaa hin jiraanne ani Oromoo dhagisee hin jiru kakhartu kana laalaa jechuudha. Ijoolleen qartuun teenyaan hubadhu afaan keenya dubbatti gosa teenya himatti garuu wal dhalaa jechuudha. Oromoo qulqulluu miti Oromoon kadhatu akkuma lammaan baanu sanii Oromoon kadhatu abadan hin jirtu Oromoon ni hurkute Oromoon qotattuudha malee. Kanaafuu Oromoo takkanaati jettee Oromoo takkanaati jennee waan nu fakkaata yookaan aadaa teenya safuu teenya aadaa bareedduu qabna alhamdulillah rabbiin aadaa bareedduu nu badhaase Oromoon kadhattuu miti Oromoon saalfattuu miti Oromoon kabaja aadaa qabdi. Kanaafuu kabaja san duba eenyuun mul'isuu hin daree numa kana numa mul'isuu hin ana rataa kaadha numa mul'isuu qaba jechuudha. Kanaafuu bakka jirtu bakka deemtu teessuu deemtus akkamittiin eenyummaa kiyya kan ibsa jettee yaaduu qabde malee irra guddaa ijoolleen ammaa tanaa ijoollee harkisaa jiru kan yeroo hedduu shari'amu afaan Amaaraa bituu irra guddaa afaan Amaaraatiin hojjaasachi. Ani Oromoodha. Ani afaan Amaaraa osoo hin beekuun jabee hadiidhaadhaaf hin jedhani. Maaliif hin fadhu? Afaan galtuut maalti godha? Afaan bareedaa kanaan qaba. Rabbiin nu bareechee afaan bareedaa nu kannee nuuf dhangalaase. Alhamdulillah garuu afaan yertuu kana jala yaanee afaan yertuu kun akka sammuun teenyaa fi afaan keenya illee nu harka fudhachuu gidduu jechuu kan irraa fagaannee ijoollee teenya bakka deemte afaan Oromootu baddaa. Innaa Amaarri akka afaan keenya baratu afaan hawwaa waan biraa bira Amaarri akka afaan keenya baratuuf hawwaa tanaaf hin jaabalee akka barachuu daree yoo afaan keenya isa bira taasifne innis dhiiroo maal dubbatan jee dhiiroo akkamittiin baradee shaakaluu danda'a jechuudha. Yoo dubbatti afaan inni beekuun isa bira taasifne afaan keenya tuffata Allah uummata afaan isaa hin dubbanne hin jira nu tuffata jechuudha. Numaa tuffachiisee galatooma ijoollee teenya hanqa yaada biraatiin walitti deebinu. Yaadon viidiyoon kun viidiyoo naaf takkaate asirratti jontoon gora qabaadhis naa ibsaadha sin jaa ilmi namaa kun hojjetu hundi badii hin dhabu nama hojjetu badii hojjete malee namni bilash taa'u badiin hojjetu waan hojiirra jiruuf waan hin hanqaan danda'uuf yaada hoostiin kannaa jiruuf badii hin dhabu yoo inni badii qabaadhes yoo inni gaarii giladha sakkaamiillee naa kannatan akkan yoo doggoles na sirreessitan jalatti komentii na hambisaa like subscribe share cufumaa dandeessan kanaaf gara baay'ee keenya galatooma hanga yeroo biraa walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. Nagayaan na tura. Bye.